kiisha kiyyaatti baasu badiin guddaan gaarii isheedha yaadu. Badiin guddaan kiyya waliin cinqamuudha. Of bira dabaree mucayyoo san cinquudha. Eenyu Mariyamiin dhugaadha ana cinqe. Maal jedhee cinqe? Arafaat Fatii mucayyoo akkana taatu kana kinoo asumarra si argaa si ilaalaa jira. Namni hundi isaa sitti sobaa jira kinoo akkana jedhee keessaan kuttu jedha namni kenna akkana si sobaara ambiiza akkana wayii hakaa qaba namni kun nama dalagatu yoo sirraa fuudhe maal akkam jetta jennaan gammachuu sa'a san dhagaame isin himuu hin danda'u. Wallaahi gammachuu sa'a san dhagaame maaliif faayidaa takka irraan barbaadu mucayyoo tana boo'ichi imimmaan isiin buustu osuma teettu imimmaan isiin keessaa jigu ana obboleettiitti jenna mudhata haadhatti jenna mudhata gammachuun kiyya gammachuu san ture akkami akka gammade an isin himuu hin danda'u. Sa'aatii Mariyaam akkasinaan jette Mariyaamti rabbi rakkoo kana si haafuru jedheen rabbi rakkoo kana si haafuru rakkoo na furte waan baay'ee keessaa na baaste masoo baay'ee keessaa na baaste na gargaarte an hakimiin hangi danda'u hagana ture achi booda immoo nama itti kadhatuuf ture naa gabaabsite namni amma booda maqaa namaa dhahee nama kana jedhee gaafadhu hin jiru galatoomi an tikeettii isiif waa hunda sii danda'een qopheessa dalagaa immoo wallaahi billaahi jedhee itti kakadhe arafaatiin dalayti qasaman billaahi nama dalagatu nama ati ol ka'e yoo jetteen ol kaatu gattaa'i yoo jetteen nama gatteettu waan kana miidiyaarra dubbataa jira dhugaa jiru wallaahi arafaatiin daladii maaloo narraa fuudhiin jedheen isinii galee in dalaydii narraa fuudhiini viiza masiinaa sirreessa okay naan jettee itti amantaa fati in daladdi arafaa wallaahi billaahi in daladdi jedheen isii rakkootu akkana godhaara rakkina Somaalee keessatti nama rakkinaan mana caatii keessa dalagu Somaalee keessatti mana caatii keessa nama dalagu Somaalee keessa rakkataa namni Somaalee keessa rakkate biyya Arabaatiin wata kan ta'u wallaahi qasaman billaahi daladdi na amani jedheen Mariyaam namni wayii jidduu kennan jiru okay naan jette dubbachuu sin barbaanne awwaayee kana hunda dubbattanii nama dubbachiistan saayidii biraatti nama fudhattanii nama dubbachiistan okay naan jennaan tikeettii isii muree fi tikeettii muree fi viizaa naa qopheessitee arafaata haala saniin Mariyaamiin bira deemte isinii galee Mariyaamiin bira deemtee dalagaa hin eegaltee wanni hunduu ka miidiyaa irra argaadhan kana wanni isin hin beekne argaadhan kana wanni isin hin beekne yoo argaadhan kana wanni isin hin beekne yoo jiraate waa'ee achi asii kana jechaaf isin hime wanni amdalleessee jiru yoo jiraate gaariimmaa kana godhuudha. Mucayyoo tanaa kaleessa Somaalitti isiin akka maraattuu jedhaa turaniin ijoolleen Harargee araatana xibii isin hima ijoolleen Harargee akka mucayyoo tanaan kaleessa maraattuu jedhaa turtan akka isii arrabsaa turtan rakkoon isii arrabsuu dhabuu kiyya yookaan isii achi keessa gatu kiyya ageessa gatu dhabuu kiyya rakkoon kiyya guddaa isii simaan addiibee eeqamaa caalee tunii dhabuu kiyya isii simaan gaddeebi'ee tuni maraattuudha jedhee darbuu dhiisuu kiyya mooraalii isii eeguu fi dhabuu kiyya rakkoon kana nagahe yookaan har'a fatiin irraa kafalataa irraa damoza dalagsiifataa jettanii mucayyoos achi biratti taan miitan badiin kiyya guddaan yoo wanni ofi beeke jiraate isa kana godhuudha. Fayyaalummaan kiyya gaarii isii yaaduudha haa jijjiiramtu jedhee isii gammaduudha akka waan naa gootu bidiriidha miti kan irra gaafadha naagodhiidha miti kan irra gaafadha gammachuun kiyya guddaan isiin rakkoo san keessaa baatee akka intala namaa deemtee dalagattee akka intala namaa deemtee biyya Arabaatitti ka hundi namaa jijjiiramaa jiru akka intala namaa akka gorsaa turen beektanii deemtee biyya Arabaa akka intala namaa jijjiiramtee maatii ofii haa jijjiirtuudha malee anas arrabsiistuu kutaa ani irraa dhaladhes arrabsiistuu nama ani itti fidellee arrabsiistuudha miti yaanni kiyya kaleessa karoorri kiyya kaleessa isinii galee kun immoo barnoota nama hedduuf barnoota ta'a barnoota guddaa ta'a anaaf gammachuudha wanni godhe kun ittiin gaddu connecting kiyya rabbiin faana malee ilma namaa faana miti gaarummaa kiyya rabbirraa eeggadha malee ilma namaa irraa miti jazaa kiyya rabbirraa eeggadha malee ilma namaa irraa miti godheerallee jedhee guyyaa takka dubbadheen beekuu dubbachuullee hin barbaadu dubbiin nama dubbisti maaliifi viidiyoo irraa waraabaa viidiyoo sodaachisaa akkana godheetiin mallaqa dalaysiisa fattuun mallaqa dalaysiisa jedhee ilmi namaa akkami afaan bahee maqaa hagana jiru maqaa waan fukkutaa akkana namarra kaa'e maa obboleettiitii jedheen gargaare malee maal balleesse eenyu dabbaal jedhan ibsaa jedhani jinnijaan kan shayxaanni ammaas jala waliin qabamee
har'a akkasii dubbatu kaleessa eessa jira ka har'a faatiin mucayyoo tanarra waa nama beekaa meeqa jira qafuun firii lamaa sadii guruppii gootee mana banattee ajandaaf waan akkana haasoftu kutaaf kutaa waliin buusuun qabu kutaaf kutaallee bakka hin buutu dhageessanii dhimmi kiyyaaf ka arafaat dhimma kiyyaaf arafaat allaka waan achirra tare nu gaafa waliin dhufnu arsiif harargee waliin buusuufi miti waliin dhufnu tokkummaa uumuuf akka yaada kennaa tokkummaa jabeessuuf akka yaada kiyyaanis wallaalummaan tiyeesii malee jibbaa harargiif arsii jidduutti uumuufi miti ummanni jaanjawaan dhamaatuun takka takka immoo akka dabbaalfa jedhan suni ol baasee dubbadha dhamaa mataa dhamaa na arrabsitus as deebitee viidiyoo dalagi kanaan dura namatti afaan bayyaa kana dubbadheen beeku garuu kutaaf kutaan kan walitti diraaru sababa kan keeti sababa nama akkanaa kanniini oolayyi sababa ani jimmaa ani arsii bakka bu'eeti miti kan lubbiyyee gargaaru bira dhaabatu of bakka bu'eeti mataa kiyya na arrabsisus belleessus ana faatii arrabsi arsiin saba guddaa si koomando sababa koo tuquu hin dandeessu dhageesse ani si raggata malee qotiyyoo hoolayyi akka keetiitiif si raggata malee harargee duubatti dabree harargeen ummata qaqqaalii bebbereeda ummata ismaartii qabdi dayyuusa akka kengee dayyuusota gilxii itti hima malee baakgiraawundii kee dhagee dubbachuu hin danda'u baakgiraawundii kee dhagee harargee saba bal'aa irraa dhalatte situ jaanjawaadha malee sabni kan kee saba guddaa sabni guddaan saba beekaadha harargeen saba qaroominaan fagaate harargee afaan ittiin maqaa kana kaasee dubbadhuun hin qabu ani immoo ziqqaatii akkasii miti akka isinii ol kaatanii arusii akkana godhe arusii akkasii gonkuma harargee afaan takkaan jaalalaan ibsaan malee jibbaan ittiin dubbadhu si garuu si raggata hoolaa harargee bakka hin buune kamataa qorii si itti deebisuu hin danda'a feessoo feessi haasawaanis arrabaanis atakaraanis yoo ta'e nurraa hin bereedu jechaafi malee kan rakkataniifi harargeen meeqa kamtu jira kan rakkattee beelaanii sintinii jedhaa jirtu sannin gargaartuu deemte 400 invest maaraga achirim እዛ ላይ ሄደ 400 ሺህ 500 ሺህ እዛ ላይ invest ማድረግ አችልም dhageessanii ajandaaf jecha miidiyaa ho'ifachuuf jecha kutaa waliin naquuf jecha qumaaraaf jecha waan akkanaa kana gootan malee sinti tachaggara sawaalle sinti tachaggara meeqa kamtu jira kan rakkatee jiru እና waan akkasii sanillee jajjabeessaa isiniin jedha akka amma waan amma isiniin jennu hin qabnu jazaa rabbiirraa argadha waan gaarii dalagaa namaaf jecha hin dalagina dhugaa giltii olii himoo iyyaa namaaf jecha hin dalagina rabbiif jecha dalagaa bakka nagaa har'a naa tura naa garuma dubbadha nagana caala dubbachuullee hin danda'u turuullee hin danda'u rakkinaaf dogongora jedhaa qaattanii silaa ganamaa galga kootu ergadhu sultaan ol si galchaam haati baatee gargirimaa gooti maraatan miidiyaan isin maraate ajandaa dhabdanii ajandaa dhabameen na fakkaata harargee maayikiin wallaahi gandumman nama oofaman oofee gandumman nama ooftan wallaahi rabbi isin haadhiisu shayxaan isin shayxaanul qaraciichi zorsisanii Jadinya galabit. Allahu Akbar. Jadinya galabit. Waan jedhee waan oofanii laasumaan si janaajananii asiisu oofanii hillimsi godhanii sukkaarri sikaa hillim jettee kan dhumma badda san qabatan san fuudhanii deeman ishee jedhe kan dhiirmartu wallaahi muluun akkasii bar
namni kamuu wallahi jaallatee gandummaan seen namoota waan san lafa kaasee beekame jaruma raggatuudha amantu anjara raggat amma wallahi be careful ijoollee ani isin bakka ganda isin hin buusu isin ijoollee intini kanneen amma kutaan isin hima na raggataa boru ganama gabbahaati nama dubbachuu sin beeku arrabsuu sin beeku isin hin jedhu intini isinitti hin fakkaatin dubbachuu sin beeku waan beekuuf yaani dabarsee bira dabreera miimoorii san bakka tutuquun barbaaduuf malee degree certificate itti qabna dhageessanii kanaafuu naman kakaasina dhimma keessan dhimma dhuunfaa face to face fatii raggatii barbaannaan haa dharaawu raggati fatii mini hamata fatii raggatu barbaannaan kootu fatii raggati fatiin harargee bakka hin bu'u arsii bakka hin bu'u dhageessanii fatiin fatii dabbal jaddal bak nara ragatu yo fete ani si ragata ati nara amane wani bebu wai jarti ke sejala wani ere ande mari malta dabbal वही अर्जिन दुनिया में वही वहाँ दिल्ली से हैं यो सनी ने लेते और राफा को जर्रा अक्कसी नहीं कदा अक्कसी तीन का बेकियां अकवा हुआ बोले वल्ला सबब ऐसा वली तीन दुबती ना उजोले इन्हें अनांग फेरे वाम फेरे नाना चलो सबब ऐसा लगे सनी कनावु वलीगेन यानी जिल्लत दरब नो हे जिल्लत नो गना याल बसले 0-0 नो इन्हें गना सुन तरतीब आसगा पोल येसुन नगर तो या तनदा 0-0 इन्हें एंतन नो मगत मन लदर सुरा दाता येलो मरा दाता वल्लाhi सर्टिफिकेट इतका वयो तरवात है यानी ओला बेगे दिमले नम गुड्डा नम गुड्डा बालियो वही जो ले जाके दी बेगे उरत si चलाओ si आजे तो ये शाशमने ले नहीं उरत si चलाओ बरन्ने बरे बरे ये गतर ली दबे सनरा इल्मा बारिया दिल्ली इल्मा मगाला दिल्ली इलेक्सी ओला अस्सलाम वालेकुम ओला तो कुबरा रगत तो कोई थी बालियो नगा मा सगले की बारियों मुल्ले ये नगा माए मा जैसे आपदी बनने बारियों को या मा जे आपदी बन्नी जरा बालियो जरा والله لا مالي بيتا والله تكوفا فتيها دوغار تو ستي يعني يا سغلين كي جرامي اوريدي يا تكوفا لا اتي نمني اتي غلطي فتو قبدو ilman oromo guutuudha keessatti ittiin dawwaliin hafu keessatti eeluun galateeffatu qabda beeyta takkitti wara harargee takka wallahi qashti iftuu sibil bilaasirraa bayi naan narageeffatu wallahi ijoollee harargee guutuun guututti galatoomaa jedhin maaliif beeyta namni takka nama achirra jiru saniin ala ijoolleen harargee takka sirra gabbaatee ka dubbattee hin jiru marti jaraa gastii deeman mara keessatti dhugaagee dubbatan sii galee waqasaman bile muluu dhalaa dhiiraa sii galee dabbaan maal naan jedhe beektaa baaliyo dabbaan maal naan jedhe beektaa arafaatiin dalaysiifachuu fi viidiyoo irraa qaba fattishaanii dalaysiifachuuf akkas godha haadhara ile wallaahi sukkaara nakkaase hoolaa akkasiin agarreen hoolaa jaanjaa fatiin maal jedha beektaa asasabii namni hin qabne fatiini arafaatiin dalaysiifataa jira achitti galchee birrii irraa fuudhaa saniif achi ergee waan kana akkana qaaba